Leoman qabu ijoollee Oromoo akka gootan godhaa achiin baasaa isiniin jedha. أمشر أمة أمشر رب مجرى إن شاء الله أمشر. Qoraan duddabaadhee guddifadhee abbaan irraa waraana deemee luka lama irraa fixatee ani ijoollee nama 8 isaa wali guddisee gabba'ee na jalaa badee harka qadheeyyii homaallee hin qabu qabeenyallee qabaadhee achiisa baasee hin danda'uuf isin iyyadhe amaanaa isinitti haa ta'u akka achiin baaftan isiniin jedha. إن شاء الله أمشر أمتنا أمشر ربي نتشي سجيس ربي نتشي سحاباس إن شاء الله ربي با إن شاء الله أمشر سنيادنا أمشر رب مجرى إن شاء الله أمة اللي سوري أربيتن كيشير قرآن إن شاء الله مجرى وانت يفهم بوينا بابا شيخ رياض بقنا قانفتاني Ani isiniif rabbiin malee homaan qabu akka achiin baaftan adhaa boru keessatti amaanaa isinitti haa ta'u jedha. Amaanaa rabbii akka isinitti ta'ee isin achiin baaftan mucaa kiyya isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ونمان دبنو لنا ربي أكجنو لنا مريب يا رب ستي ينلي ملن وركب دكاناتي ملن وملي أولا آمين يا ربي آمين ملكنا آمين ملنا ما منا ربك يا ملن وملي يو أتي ملت ملي ملكا كي ملك نمد نباسو يا ربي أتي نومل آمين آمين اللهم سهل الأمور يا مسهل يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا رب آمين إن شاء الله. وانا تلاف في مالي وما لا فندن دنياتن ولا في سي ربي دعينها أواتو ممان هادتين ناتان جانا لقد سيسارة أما موسى غنتان أتاكنا عني كلمة يجوكم أنا قارين التنفكر نعم وانا بنجو أصلي والله وانا بنجو أتويو أوبسي سيغايا أوبسي لكي كبا أوبسي أصلي أوبسي لكي كبا كيكونو يام ملكي تاري سيركا ilma dhiiraasi dura mukaan gudeedan kun yoo sitti dhagaameetiin miira keessa sin galchine duuti isaa miira keessa si galchuun qabu yakka suukaneessaa kana miira keessa si galchuu qaba ture sababiin isaanis akkuma kan kee jaarsummaa ture kaleessa ijoolleen teenna taartii ammoo waan jarri gooteen gooneettee waan kana jalqabde haga ammaatitti mukaan hin gudeenne jarri miskiina ka agarte laalime afaan wabichaan haasoftee jechuu maa mukaan gudeeddeen argisiisin hin goonee jechuu namni garaa walirra jabaata garaa wal caala wanti kun yaada si jijjiirsisuu qaba siyyuu mataa kee asli sababiin isaa dubbiin haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba jedha Oromoon warra badawoo keessa jiru warra arguu hin dandeenye san yoo dadhabame salsalata isaanii magaalaa keessa taa'ee badii dalagu kana warri Suudii jiru wal beeka waan ta'eef namoota gugurdaa ijoollee kana bobbaasanii akkas goonaa wanni kun hin dhaabbatu jedhan kana to'annaa seeraa jala ooluu qaba yookaan Suudiin inumayyuu biyya seera hin qabne waan taateef nuti isa akka dandeenyeen maqaa uummata keenyaa tiisuudhaaf dullaa muradhaatiin qopheeffadhaa achi garagalcha kaameeratti duuban itti dhiibaa innaan muka dhumate hin jiru wanni biraa si galte gaafa isaan ajjeesteetuma itti kennita gaafa isaan gurra muruma muruudha bakka biyya seerri hin jirre eega taate hojiin hojjetamuu qabu kanumaa jechuu an kanaan alatti wanni haasa'u hin jiru amma booda si galte hin gaya bakka ilma arsiiti ka gudeedame gulana kanaan isin kolfan gulana kanaan isin arrabsan arsii mukaan gudeedamte isin hin jaan maqaan kun irraa jaarsummaan isin qabuu deemtan kun hin barbaachisu jaarsummaa piliis isa jaarsummaa nama harkaa qabdullee ijoolleen harkaa qabduun kadhatina wallahi billahi ijoolleen eeggatu walloo harka jira fakkeenya farda nama 10 harkaa qaban amma distii guddaa arabaa sanitti ruuza wajjiin xabbasaa nyaadha dhageettanii yaa warra beela'ee biyya bahe xabbasii nyaadhuu distii guddatti ruuza wajjiin naqi ijoollee harkaa qabdu hunda isii anatu siin jedhe laal diqaaltota nuti dantaa akkasiin qabnu ummata Suudii keessa jiru kana ebanu gadhiisi maaliif kadhattan يا مانغوتو أحمديكي إلى ما maaliif lola jalqabe namni kan xumure barane kana aarse asli kana afarsoon faati waan kana godhuu kan dandeenye maa jammare afarsoon sun eessa jira amma kolkottichi eessa jira ما أنا برا دورا قدريمي وكيف نجرو yaa kanaafuu jaarsummaa keessa harka fudhadhu asli baay'ee jaarsummaa keessa ustaasin illee dhiisa wallaahi maqaan isin bada isin lamaanuu dhugaa isinitti maa jaarsummaan sin barbaachisu asli siyyuu fudhadhu keessa ati warra gudeedame keessaa tokko
jaarsummattiin galin obboleessa kiyya. Jismii keettu gudeedame, qaama keettu gudeedame, duubaan sima gudeedame waan ta'eef harka keessaa fudhadhu asli. Nyaadhaa xabbasaa isin gootonni beeloftanii biyyaa baatanii xabbasaa nyaadhaa. Takkaa hudduu dhiiraan agarree baqa hudduutti muka ooftanii. Nyaadhaa xabbasaa. Dubbiin akka mana baratanii caffaran kanaa miti barsu. Warra caffaree badii dalageessantu rakkoo qabaan osoo hin taane. Siigaltee warra akka farsoo fakkeessitoota diqaaltota. Mucoolleen tun gaafa walloon ilma kenna waa goote waa goona ittee qabsoo jalqabde. Har'a mismaaraa fi muka dhabdee jarri muuni akkamitti dhabame farsoo faa bira. Sirii galee dhugaan jiru kanuma ankara. Kuma jaldeessatti yaada. An dhugaa sitti hima. Suma dhugaa rabbi. Akka barii namaatti yaadaa jirtu bara. Taartiif akka buula jettuulee. Sonamni si kadhatu maaloo rabbii jedhu sonamni si jedhu mukatti ooftaa rabbii keetii jedhu. Hoyyee miidiyaa hoyyee tiktokii akkas godhii tiktokii badhee taa'ee namni si ajajuuf jecha hiyyeessa karaa deemu mukatti oofta. Yaa warra Suudii rabbii keessanii jedha rabbiin isin kadhanna. Shoodde guyyaa tokko harreen si haa gudeedu harree jala siidanii inshaallah. Ilma namaatii miti harree jala siiduudha namoota akkanaa kana jechuudha. Nama ilma hiyyeessaa qabamee qaama isaatitti muuni tuqame kana baga gudeedame jedhu qabanii matama isaa kana harree jalatti hidhu akka harreen gurraachi gudeedutti jechuudha. Diqaaltota ummata faayidaa hin qabne ummata sammuu qulfii ummata mataan hin dalayne kana mukaan gudeedanii itti argisiisan maaltu akka ta'e. Namoota akkana jiru kanneen jechuudha. Warra baga jiru kana bakka jirtanitti yoo bira jiraattan gudeedaa itti argisiisan. Mukatti achiidhaa muka itti dhaabatu duubaan mismaara lakkoofsa 8 akkanatti dongoraa keessa achi kaaya. Akkamitti baga jettati maaltu tolee baga jetta. Wanti har'a isa mudate kun si mudata guyyaa tokko. Shikalee namni sammuu qabu waan akkanaan godhu. Shikalee gatii kanaaf jecha nuti haasaan barbaachisu. Propagaanda illee barbaachisu. Tiyya dubbiin adii anfee masummaa isin barbaaddan namni 3,000 isin alaaluuf. Nama fiddanii muka itti ooftan saniif asin ta'e inni lama. Dhugaa jirtu sitti himaan. Namni Suudi Arabiyaa keessa yakka dalagaa jiru tokkochaaf hin qabu. Warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan poolisii fi imbaasii Itoophiyaa wajjin walii gala. Ijoollee kana rabbiif jecha. Hiyyeessa biyya san keessatti galaa gudeedamuuf jecha. Wallaahi rabbiin isin qabaa jira. Kana caalatti wanni dalagamu hin jiru. Kana caalatti wanni dalagamu takka illee hin jiru. Abadan hin jiru. Isinii galee Oromoo wannummaan kana caalatti dalagamu waan hin jirreef nama ebaluu harkaa qaba gadhiisee ittaniin kadhatina. Isinii galaa amma dubbiin kee isinii galaa warra Suudii keessa jirtan jaarsummaa gadhiisii maarree maxxasiyyoo nee bargee bara. Na dhagaa jirta jaarsummaan ebaluu gadhiisi mana ebaluutiin jaarsummaa ebaluu gadhiisi mana ebaluutiin jaarsummaa neevaru. Saati amma kana baakaasee jaarsummaa bor galgala mana ebaluun fidii kootu no. Abdiin bilisummaa yoo riyaadiin keessa jiraate poolisii Suudi Arabiyaa keessa jiru hunda riyaaditti bobbaasaa abdii bilisummaa tuwannaa seeraa jala bulchaa. Hafarsoon riyaadiin keessa yoo jiraate poolisii Suudi Arabiyaa keessa jiru hunda riyaaditti bobbaasaa hafarsoo tuwannoo seeraa jala bulchaa. Araatnati. Gaafa kana arguudhaaf teessan akka itti uummanni miskiinni nagayaan bahee galu. Akka itti uummanni miskiinni dalagatee galu. Wallaahi sitti himaan nam tokko jaarsummaan kadhatina. Jaarsummaa nama isin oofaa jirtan. Ijoolleen feemasummaa barbaacha. Namni kuma akkasiin alaale. Namni kuma 8 alaale. Akka mucaa deengatta dirree xayyaaraa san godha jiran. Itoophiyaa waan dalage agartanii mi deengatta. Xayyaara keessaa hin bu'u warra jedhe san. Nama kuma 20 alaale. Nama kuma 30 alaale. Ummata akka fiduu hin dandeessan warra jedhe san agartaniimi seerri maraayyuu akkana hudduu isaa keessa qaxaqqatee akkana godheedha. Mismaara lakkoofsa 8 akkanatti hudduu isaatitti akkana godheedha. Seeraan alatti wanti biraa hin jirtu dhugaa siif hima. Warra kuma 30 nalaala kuma 20 nalaala jedhu kana sa'aatii muraasa keessatti akkana qabdanii hudduu isii keessa akkanatti mismaara lakkoofsa 8 tumuun hin danda'ama. Maaliif seeratti fayyadamne? Riyaadii warra jiru poolisii riyaaditti bobbaasaa. Gudeeddaa isaa muka itti galchaa jira mucaa mukaan gudeedan kana viidiyoo qabadhaa poolisii Suudiititti imbaasii Itoophiyaa dhaqa takkatti isii hambisina jaarsummaa takka bormana aslii iftaan mana ebaluu maal mana aslii dhaqee achitti nama miiliyoona tokkoon teettee maal buufte bu'aa maali buufte mucaa mukaan gudeedummaa hambistani no wanni hafe takka hin jiru
ilmi dhiiraa mukaan gudeedame du'atu caala. Warra lubbuun bahe osoo lubbuun bahee maqaan isaa sun badee du'e wayya. Osoo jiru dhiirummaa isaa irraa balleessuudha jechuudha. Koppiliinkii godha. Taaptaabii koppiliinkii godha. Gatii kanaaf jecha